hawaasa qoratti. Hin kennina amma hin kennina hin kennina dhugaa of to'achuun dadhabaaraan galatooma. Itteetti dhaabbadhaa lamitti ergaafanni maaliifi namni dhufuu ni please koofiyyaa kana naan erginaa guyyaadhaa please koofiyyaa kana erginaa amma dhaabaa fi dhaba lammaffaa maalan sistimaa lammaffaa kana kokkee keessaa na fuudhaagaa amaanaa sitti kennadhe rabbii gaditti ansinuma sinitti meera rabbiin qabna siniin jedheera rabbittan hirkadhee jira isin boodatti immoo hojjetu ilkoon keenya rabbi engaha Pipi udah kenyon katen Right away. Let's wait like give to like a cigarro. katen Give to like a cigarro. Ada? katen የሚመጣው ጊፍት ይለቅ መጀመሪያ ለጥቁሩን ዱቸር ሚሩሽ bro Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan akkuma argaa jirtan sagantaa tamsaasaa kallattii wal dorgommii seena qabeessaa obboleessi keenya Mubaarak Musammaa geggeessaa jirudha. Iskiriin irraa akkuma argitu kanatti wal dorgommiin kun maal fakkaata? Mee deeggaraa Mubaarak Musammaa akkasuma gaazexeessaa madda walaabuu as na bukkeetti argama. Tole hawaasa kabajamaa fi jaalatamaa qaqqaalii ilmaan Oromoo kanneen idil addunyaa irratti argamtanii fi kan miseensota madda walaabuu miidiyaa taatan ilmi Oromoo qaaliin Mubaarak Musammaa har'a geemii TikTok irratti taphataa jiru. Geemii seena qabeessa kana marsaa tokkoffaa mo'atee jira. Marsaa lammaffaa irratti illee 2388 irra jira. Kuni carraa isa dhumaatti Oromoon jala jirtan taataaf gochuudhaan ilma Oromoo kana sammuu isaa ol qabachiisa isiniin jenna. Egaa akka argaa jirrutti hanga ammaatti allaattii fi abaaboo warroonni kennaa jiran hedduun isaanii argaa jirra. Innis immoo dhaabbadhaa moonee jirra dhaabbadhaa jechaa jira akkuma argitu kana. Mee maal sitti dhagame yeroo ammaa kana? Ani gammachuu guddaan dhagame Oromoon moohuu malee mo'atamee hin beeku. Egaa itti qophaa'ee dhufe fakkaata Oromoon ammallee dursaa jira harka lamaan irra deebi'ee dursaa jira. Mubaarak Musammaa dursuu jira. Tapha isa dhumaa kana Oromoo taaptaap godhaa fi sadarkaa tokkoffarra jira gammaa mubeeni. Itti fufaa isin. Lakkoofsi iskiriin irraa nan mul'atu 67,791 dha. Kan ishee immoo akkuma argaa jirtu 5,702 dha. Garaagarummaa guddaa reefillee miliyoona 3 fi wayirra jira jechaadha. Amma tanas sararri diimaan garana darbee jira. Mee asirratti dhuguma dubbachuudhaaf ilmaan Oromoo haala kanaan tokkummaadhaan dhufanii sagantaa kanatti yeroo hirmaatan maaltu si dhagahame? Mee Kaamil dhuguma dubbachuuf akka nam tokkotti. Ani gammachuu guddaan dhagamaa mucoota na faarsaa turanii Araba qabdii, Hindii qabdii akkasuma uummata Habashaa qabdii jedhanii faarsaa turanii. Doktora Profeesara hunda jala dhaabbatechaa turan. Namoota hedduu irraa faarsaa turanii. Mubaarak Musammaa abbaa hiyyeessaa guyyaan isaa ammoo har'a bareedee jira fakkaata. Mubaarak Musammaa mo'achuun ammoo Oromoo guutuu mataa ol qabachiisee jira. Ammas miliyoona 1,500 fi 1,200 fi bira dabree jira 15,100 fi 696 jira. Kamucoo ammoo akkuma argaa jirtan garaagarummaa guddaadhaan dursaa jira. Mubaarak Musammaa sagantaa tamsaasa kallattiidha akkuma argaa jirtan ilmaan Oromoo kallattiilee adda addaatiin bira dhaabbachaa jiru. Iccitiin guddaa Mubaarak Musammaa bira hawaasni Oromoo xayyaara. Yerosan. Yes. Isaac. Wow, I'm proud of Mubaarak Musammaa. Miliyoona 2,500 fi 79,300 fi 26 riikardii cabsuuf daqiiqaa lama qofa tuufee isiin miliyoona 2,362,800 irra jirti. Garaagarummaa kuma hedduu 2,000 garaagarummaa qabanii.
hangina teknikaa darbee nu qunnamuuf nuuf kolchaa isiniin jechaa sagantaa tamsaasa kallattii wal dorgommii seena qabeessa Mubaarak Musammaa abbaa hiyyeessaa yookaan dinquu dayyaas xiqqaa jedhamuudhaanis beekama dhugaa dubbachuuf sagalee uummata Oromoo bira darbee rakkataa Oromoo biratti kallattii adda addaatiin namoota hojjetaa turan gameeyyiin hedduun kaaba Afrikaa biyyuma Kaayiroo kana keessaa namoota hedduu jira. Respect ayyaarri gamana balali'aa jira. Qurxummiinis ba'aa jira wal dorgommiin ulfaataadha. Mo'annee jira Oromoo bagga maddan jechuun barbaada asuma walii galatti. Istaak ta'ee jira natti fakkaatee garuu haga ammaatitti qabxii guddaadhaan Mubaaraktu dursaa jira. Daqiiqaan few minute haga ammaatitti qabxiin ka Mubaarak Musammaatu dursaa ilmaan Oromoo dhugaa dubbachuuf hedduu nama gammachiistanii daqiiqaan dhumuu irra jira. This competition, historical competitions, our gentleman Mubaarak Musammaa, this competition are amazing competitions. Mubaarak Musammaa, if you remember, is supporting our nations economically, politically, in any directions. Due to this one, he win today. I'm really happy for our excellence brother. I want to say congratulations, our gentleman Mubaarak Musammaa. What do you feel, Kamil? Congratulations. I'm proud of this gentleman. Dhugaa dubbachuuf sagantaa kanarratti nus carraa kan arganne sagantaa kana qopheessuu kenna baay'ee nu gadle. Maal rukutaa jirta harkaana tama fakkeenyaaf istiidiyoo jirra. Aga screening kun cabutti taftaabii godhaafi jiraa fi Mubaarak Musammaa baay'eessaa 11 minute lift to 9 minute lift. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mubaarak Musammaa wal dorgommichi baay'ee dadhabsiisaadha dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaartan sagantaa tamsaasa kallattii kan isin biraan gaa jirru jila MW Maddoolaabu Miidiyaa kallattiidhaan sagantaa sagaleedhaan isin biraan gaa jirra taaptaappii hedduu gataa jiran akka argaa jirrutti hanqina teeknikaa darbee nu qunnamuu fi kolchaa isin jenna walitti deebina turtii gaarii.